Mankolo lase rakko kun sitani mada aragal fingabu keseko fayina ko fanso dada ofati ko sabam ninjero edi ko mochu indendenne umna gargar sakim barbada Jesus ko ansatan of kenne Sinjena ya wakarara arara sinjena ya wakarara arara sinjena ya wakarara arara sinjena ya wakarara Kofta Bayesiya kine wanunduma singam machimne atarka kinu rakabime Kofta Bayesiya kine wanunduma singam machimne atarka kinu rakabime Sigidu gore karganu iftise karumara walchu dadabun lafa anaranu tursise kakenya digan baru kenya yakan turesine afan kenya soba araba kenya bichira ummadipane Kofta Bayesiya kine wanunduma singam machimne atarka kinu rakabime Kofta Bayesiya kine wanunduma singam machimne atarka kinu rakabime Kajilan andi munamni uga fara dunjeru Iwa imbaf ni amanachun sobati kang fimu Nina gara kisa kaani jalina kan dubanu Gara ati kabate amneo malu akam tanu Kofta Bayesiya kine wanunduma singam machimne atarka kinu rakabime Kofta Bayesiya kine wanunduma singam machimne atarka kinu rakabime
jankamne taane karaa baafne kawan dimis misa etis yaadaan gufanne Kenya fujin Kenya martu baay'ee si madeesse karaa waliif yaaduu dhaabuun keenya siinsi gaddisiise Gooftaa baay'ee si yakkine waan hundumaa siin gammachiifne ati harka kee nurra kaabine Gooftaa baay'ee si yakkine waan hundumaa siin gammachiifne ati harka kee nurra kaabine Timale, uturada darba gochuta mateef male, lafuma kale sajurura banne argamneef male, karaati kabatte kabachu dadamneef male, lafuma kale sajurura banne argamneef male, karaati kabatte kabachu dadamneef male. Kanki gababbate nufa isonda damne urike sodude iya kinyara ganda damne kanki gababbate nufa isonda damne urike sodude iya kinyara ganda damne Gooftaa baay'ee si yakkine siin gammachiifne ati harka kee nurra kaabine Gooftaa baay'ee si yakkine waan hundumaa siin gammachiifne ati harka kee nurra kaabine Harkisaa bal'aadha nuus himuuf garaansaa lafaadha nuus himuuf Harkisaa bal'aadha nuus himuuf garaansaa lafaadha nuus himuuf Eebbifnaa hojii kaleessa abbaan keenya garaa laafessa Eebbifnaa hojii kaleessa abbaan keenya garaa laafessa Harkisaa bal'aadha nuus himuuf garaansaa lafaadha nuus himuuf Harkisaa bal'aadha nuus himuuf garaansaa lafaadha nuus himuuf Eebbifnaa hojii kaleessa abbaan keenya garaa laafessa Eebbifnaa hojii kaleessa abbaan keenya garaa laafessa Mankolo laase rakko kun sitani mada aragal fingabu keseko fayina ko fanso dada Ofati ko sagam ninjero fedi ko mochu indendenne umna gargar sakim barbada Jesus kun setanuf kenne Harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya arras deebinee dhufnee jirra egaa akkuma dhaamannee deebinee dhufna akkuma isiniin jenne keessummaa biraa keessummaa addaa qabannee dhiyaannee jirra
Egaa televezyiinii Obbo Chaanaalii Itoophiyaa kan daawwattan hundumti keessanuu sagantaa baay'ee ittiin eebbifamtan sagantaa adda addaatu jira. Isaan keessaa kun sagantaa ba'aa keessaniiti. Sagantaa ba'aa keessanii qabannee dhufnee jirra. Hundumti keenya iyyuu ba'aa qabna, hundumti keenya iyyuu rakkina qabna. Rakkina keenya kan nurraa fuudhuu danda'u, ba'aa keenya kan nurraa fuudhuu danda'u Kiristoos waan ta'eef gara fannoo isaatti ba'aa keenya fidannee dhufnee jirra. Hundumti keessanuu amma xumuraatti nu waliin taa'aa isiniin jenna. Osoon keessummaa keenya isiniin beeksisin, osoo sagantaa keenyatti hin galiniin dura matoota keenya gadi qabannee Waaqayyoon ni kadhanna. Haa kadhannu. Gaarummaa nuun goote hundumaaf si galateeffanna qulqullaa abbaa keenyaa isa Waaqaaf lafa uumte nuun bifa fakkeenya keetti kan nu uumte yaa Waaqayyo gooftaa gaarummaan ati nuuf goote adda lakkaa'ameen dhumu yaa abbaa galanni siif haa ta'u siin jenna. Dhugaadha gochaan kee himamee kan dhumu miti, gargaarsi kee adda. Yaa Waaqayyo gooftaa bara jireenya keenyaa guutummaa anaaf obboleessa koo eegdee guyyaa har'aatiin nu geesse galanni siif haa ta'u. Garaagarummaa biyya lafaa qabdu kana hundumaa keessatti situ nu eege. Yaa Waaqayyo gooftaa ammas yaada tokkoon si galateeffachuu barbaanna. Yaada tokkoon sagalee kee dubbifachuu barbaanna. Kottu nu gidduutti argami. Nuti cubbamootaa cubbuu fi akka irra daddarba keenya hundumaa nuuf dhiisi. Xumura keenya samaayii nuuf godhi maqaa Yesuusiin. Ameen. Ameen. Maqaan Waaqa keenya bara hamma bara baraatti kan galateeffame haa ta'u. Waaqayyoo keenya Waaqa galateeffamuu qabudha. Har'a obseen eenyu fiddee dhufte? Torbee darbee adde xajjitu wajjin sagantaa addaa dabarsaa turre. Baay'ee namatti tola, itti eebbifamaa turtan isinis akkuma koo jechuudha. Har'as immoo akkuma kana nama cimaa, nama jabaa, nama hojii Waaqayyootiif of hin sassanne, nama waan hundumaatti dadhabeera nuffeera hin jenne, nama garraamii qabadhee dhiyaadheen jira. Dhugaadhaa obboleessa keenya obbo Tasfaayee hundumti keessanuu beektu maatii sagantaa ba'aa keessaniiti jechuu ni dandeessu. Yeroo dheeraa bara 2025 darbe keessa yoo hin dhufne ta'e malee baroota darban keessa yeroo dheeraa obbo Tasfaayee wajjin asitti deddeebi'aa turreerra. Tasfaayee Dirribaa jedhama, waldaa Laga Xaafootti durotaa ijaarsa waldaati jechuudha. Hundumti keessanuu akkuma adde xajjituu muuxannoo isheerraa fudhachaa turtan akkasuma obbo Tasfaayees muuxannoo jireenyaa baay'ee qaba. Wantoota isa mudatan baay'ee qaba. Bakka itti dhiphatee naaf dhumateera jedhee Waaqayyo keessaa isa baase baay'ee qaba jechuudha. Hundumti keenya iyyuu rakkinatti Kiristoos keessatti nu dhaqqabe baay'ee qabna. Kanaafuu obboleessa keenya Tasfaayee wajjin turtii bareedaa qabaanna. Isinis nu waliin turaa isiniin jenna. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turu Obsee Katamaati. Gama ogummaa kaameraatiin Xilaawun Shawaa Lammaa nu faana jira. Hamma xumuraatti nu faana turaa isiniin jenna. Tasfish baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Waaqayyo si haa eebbisu. Yeroo keerraa aarsaa gootee wal'aansoo baay'ee keessa dabarte sagantaa kanarratti waraabbiidhaaf waan argamteef Waaqayyoon baay'een galateeffadha. Ani waa'ee keetii fi dhugaa dubbachuudhaaf taanaan deemuu eeguu jecha anillee saatii baay'ee warri istuudiyoo illee baay'ee nu eegaa turanii muddama baay'ee keessa turte. Mee Tasfish dhugaa dubbachuudhaaf taanaan kanaan duras muuxannoo kee baay'ee qooddachaa turreerra. Akkaataa itti Waaqayyo si gargaaree karaa ittiin kadhattee rakkinoota adda addaa keessatti darbaa turte baay'ee sirraa qooddachaa turre. Mee eertuu tokko dubbifanneet gara muuxannoo jireenya keetitti kan dabarru ta'a. Akkana jaa macaafa Iyyoob boqonnaa 38 lakkoofsa 36 obboleessa keenya obbo Tasfaayeetu nuuf filate. Eertuu kana akkana jedha. Eenyutu ogummaa iddoo dhokataa keessa kaa'e? Hubannoo immoo sammuudhaaf eenyutu kennee jedha. Kana irratti haasofnee waanuma walii wajjin hubannu ta'a. Mee Tasfish dhugaa dubbachuudhaaf taanaan ogummaan iddoo dhokataa keessa jira. Ogummaan bakka namni hin arguu hin dandeenye keessa jira. Osoo fillafiitumatti ogummaa arganna ta'e dhama'uun nurra hin jiraatu mitire akkamittiin dhamaanee ogummaa iddoo dhokataa keessaa sana argachuu dandeenyame. Jalqaba irratti immoo waan Waaqayyo sii godhee galateeffattee itti seenuu dandeessa. Baay'ee gaariidha. Waaqayyo si haa eebbisu obboleettii teenya Obsee. Siifis ogummaa addaa kana Waaqayyo si kennuuf isaatiifii fi Waaqayyo dursee utuun galateeffatiin biraan darbu. Kuni akkanumatti callisee kan dhufe miti. Egaa Iyyoob illee kan hubateeti waa'ee ogummaa kan kaasaa kan dubbachaa jiru jechuudha. Iyyoob mataarraa kaasa sammuu namaatirraa ka'a jechuudha. Ogummaa eenyutu iddoo dhokataa kaa'e. Ka'umsi seensaa guyyaa har'aa isa kana ta'a. Ogummaa ilma namaatiif Waaqayyo karaa addaatiin hin kenne. Namni yoo sirriitti itti fayyadame. Haaluma uumama teessuma mataa keenyaa qaama keenyaatu yoo laalle Waaqayyo ilma namaa
ogummaa addaatiin hin uume. Ogummaa san immoo iddoo dhokataa kaa'e. Ogummaan sun immoo yoo callisee akkasumatti ukkaamamee taa'e yoo namni itti fayyadamne bu'aan qabu. Kan Rabbi namaaf kenne kana namni akka ittiin hojjetuuf. Kan namni namaaf kenne kana akkaataa ittiin tooftaa adda addaatiin akka hojiirra oolchuuf Waaqayyo ilma namaatiif kana hubateeti yoo rakkinoota gurguddaa keessatti bu'aacii adda addaa keessatti kan Waaqayyo galateeffachaa jiru jechuudha. Egaa bara jireenyaa koo keessatti Waaqayyo anaaf gochaan inni naa godhe waan baay'eedha jechuudha. Yeroon taa'ee ilaalu ogummaa kootiin miti. Ogummaa isaa inni otoo ogummaa naa kennuu baate inni otoo hubannaa naa kennuu baate akkan isa hubadhu akkan isa beekotu na gochuu baate rakkisaadha jechuudha ogummaan kun. Rakkisaadha. Kanaaf ogummaan Waaqni namaaf kennu ogummaa hundarra caalu. Albuuda addunyaa kanarra jiru hundarra kan caalu jechuudha. Beekumsa, dandeettii, hubannaa. Namni ogummaa dhabuuraniin yeroo baay'ee addunyaan tun kan raafamtu. Addunyaan tun rakkina guddaa keessa kan galtu. Kanaaf Waaqayyo ogummaa karaa addaatiin ilma namaa hundumaaf kenneera. Ogummaa kana immoo akka hubatuuf macaafa qulqulluu namni dubbifachuudha. Achi keessa gaafa macaafa qulqulluu keessa waa dubbifatu ogummaadhaan waan baay'ee kan hiikamaa ture. Salamoon fudhachuu dandeenya ogeessa kan ta'e. Gaafa namoonni isa rakkisanii bitaatti galee waan qabuuf waan gadhiisu dhabee ogummaan Rabbi isaaf kenneen maal godhe waan san wantoota adda addaa yeroo hojjetu argina jechuudha. Ogummaan hojjete keessaa tokko waa'ee dubartoota lamaanii. Dubartoonni lamaan kun daa'imman ni alaa du'an jedhanii isatti dhiyeessan. Yeroo kana keessa daa'imman kun ni alaa du'an jedhanii lachuu bitaatti gale. Namni akkamitti hiikuu danda'a? Daa'ima tokko kan isheen jiru haati tokko immoo isheen sirrii jirti. Baay'ee rakkisaa. Lamaanuu daa'imicha irratti wal qabanii fuula isaa dura dhufan. Fidanii dhufani. Yeroo kana ogummaa Rabbi isaaf kenne sammummaa kana sammuun keenya kun yoo laaltan bakka baay'eetti qoodama. Waan addaati jechuudha sammuun Waaqayyo uumama isaa qorannee bira gahuu hin dandeenyu xumuruu hin dandeenyu. Isa san fayyadameet maal godhe ogummaa kana dubartittii saniin mee daa'ima kana fidaa qixxeetti adda qoodetanii isinii kenna jedhe. Ogummaa akkamii akka ta'e nama ajaa'ibsiisa jechuudha. Qixxeetti adda qoodee isinii kenna jedhe. Haati daa'ima maal jette? Lakki ani hin barbaadu ishumaaf kennaa jedhe. Yeroo kana daa'imti kan keetii jedheen. Biyya lafaa kana keessatti gaafa waa gaggeessinu gaafa waa goonu ogummaa Waaqayyo irraa yoo arganne waa akka nu halaa dhokachuu danda'a. Sammuu keenya kana Rabbitu nu hubana. Hubannaa kan nuuf kennu Rabbi. Namni waan barateef miti. Maastarsii waan argateef miti. Piroofeesarii waan ta'eef miti. Ogummaa Waaqayyo yoo isaaf hin kennine akkanumaan ta'a. Mootii Baabiloon Nabukadnezar yoo argitanii yeroo tokko sadarkaa wayiitirra gahee beekumsa addaa deemeti yaada Waaqaa yaada ofiisaa Waaqaa ofitti of lakkaa'e. Yeroo kana ogummaan Waaqayyo isaaf kenne sun gaafa irraa fudhatamu maal ta'e nama akka gadi jedhee nama marga nyaatu ta'e jechuudha. Ogummaan eenyu biraa akka ta'e hubannaa Waaqayyo biraa akka ta'e hubannaa. Kanaaf Waaqayyo ogummaa naaf siif kenne kanalleen Waaqayyo keenya baay'ee galateeffannaa. Ogummaa kana harka Rabbi isiniif kennuuf kitaaba qulqulluu kana dubbifadhaa jenna namoota kana dhaggeeffataniin ogummaa addaa kitaaba qulqulluu keessa jira. Namni waan baratee sadarkaa guddaa ga'e miti. Kitaabni kun ogummaa addaa qaba of keessaa. Iccitii addaa qaba. Isa kana keessaa burqaa hin dhumne, burqaa hin goggogne kana keessaa ogummaa maal godhan haa barbaadanii. Kanaaf isa galateeffannaa jechuu barbaada. Gaariidha. Waaqayyo baay'ee si eebbisu. Baay'ee gaariidha. Abbotas baay'ee yaada bal'aa kaasee egaa kan hordofaa jirtan sagantaa ba'aa keessaniiti. Turtiin keessan ammas nu waliin haa ta'u. Sagantaa kanaan akka eebbifamaa jirtan abdii guutuu qabna. Ammallee nu faana turaa isiniin jenna. Obbotas faayee Waaqayyo si eebbisu ittiin jechuun barbaada. Dhugaadha. Namni hundumtuu ogummaa ofii tolfatuun jiraachuu hin danda'u. Kan barumsarraa argatuunis jiraachuu hin danda'u. Hamma piroofeesaraatti amma isaa olittis deemuu dandeenya barannee sadarkaa barnootaatiin garuu ogummaan Waaqayyo jireenya keenya keessa jiru taanaan zeeroodhaan baay'ifama jechuudha. Kanaafuu jireenya keenya keessatti Kiristoosiin afeeruu akka qabnu jireenya keenya keessatti ogummaa Waaqayyo dabalachuudhaaf hawwii qabaachuu akka qabnu kadhannaa qabaachuu akka qabnu qorannaa qabaachuu akka qabnuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Kadhannaan xiyyeeffannaa qabuu fi
qorannaan gadi fageenya qabu bu'aa guddaa qaba ogummaa namaaf dabala. Kanaafuu kana gochuu akka dandeenyuuf xiyyeeffannaadhaan kadhachuu akka qabnu narraa baatiidhaaf osoo hin taane itti dhimminee ogummaa waaqa biraa argachuudhaaf ayyaana isaa dabalachuudhaaf ayyaanni isaa akka nuuf baay'atuuf qorannaa gadi fagoo ta'e qorachuu fi kadhannaa xiyyeeffannoo qabu kadhachuu akka dandeenyuuf ammas gooftaan nu haa gargaaru jechuun barbaada. Sagantaan ba'aa keessanii yeroo jalqabu yeroo baay'ee namoonni maqaa isaanii akka waamnu kan ba'aa qaban kan rakkina qaban kan yaaddoo qaban kan gaaffii garaagaraa qaban sagantaa kanarratti dhiyeeffatu waan ta'eef maqaa namoota muraasaa dubbiseen obbo Tasfaayee wajjin walitti deebinaa. Daawwataan keenya inni jalqabaa akkas jedha. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Daani'el Ligaabaan jedhama. Godina Iluu Abbaa Boorarraa kanan isin hordofaa jiru jabaadhaa akkasumatti itti nuuf fufaanuun jedhee jira. Baay'ee galatoomi. Akkam jirtu nagaa keessanii ayyaana Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kan inni isiniin jechuu barbaadu kadhannaa akkanaaf gootaniin barbaada. Hannaan jedhama magaalaa Bulbulaarraa nuun jette obboleettiin keenya Hannaa Waaqayyo si haa gargaaru ittiin jenna. Siif kadhannaa obboleessi keenya Tasfaayeen xumura irratti yommuu jilbeeffannu kadhatanuuf godha waan ta'eef nu faana turi. Daawwataan keenya inni itti aanu Yohaannis boqonnaa 8:41 irratti isin hojii abbaa keessanii ni hojjettu isaaniin jedhe. Isaan immoo nuyi abbaa hin beekamnetti hin dhalanne nuyi abbaa tokkicha qabna innis Waaqayyoodha jedhaniini jedha. Kana irratti 42 irratti immoo jedha Yesuus deebisee Waaqayyo osoo abbaa keessan ta'ee ana ni jaallattu turtani anoo Waaqayyo keessaa ba'ee dhufeen as jira isatu ana erge malee anu fiikoo hin dhufne maal jechuu barbaadeeti jedha. Wal keessa jiru jechuu amma gooftaa Yesuusii fi Waaqayyo abbaani wal keessa jiru jechuudha moo jedha. Obboleessi keenya Gammachiis Bantii gabaa jimaataa irraa nuuf barreesse kana deebisaa bal'inaan kanatti argachuu dandeessu kitaabni qulqulluun maal jedha. Sagantaa jedhu irratti si dabarsine jechuudha. Bifa gaaffiitii wantoota dhufan hundumasaa achirratti torbanoota darbanis dabarsaa waan turreefi obboleessi keenya kallattiidhumaan wangeela Yohaannis boqonnaa 8:41-42 deebisaa kanatti argattu. Dhugaadha abbaan na keessa jira ani immoo abbaa keessan jira. Abbaan hojii isaanii hojjeta anis hojii abbaan hojjetu sana nan hojjedha jedheera gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Garuu kana hunduma isaa bal'ina akkaataa itti gaaffisitti ta'eenis kan siif deebisuu danda'u sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedhudha jechuudha. Gara sagantaa sanaatti gaaffii kee deebisna jechuudha. Deebisaa achirraa argatta Paaster Tamasgeen Bultii ifa godhee siif kaa'a jechuudha. Daawwataan keenya kan itti aanu godina Gujii Bahaa aanaa saba boruu ganda siree buqqii waldaa makaanaa keessaan isiniif bilbila maqaa kiyya misoomtuu gammadaa jedhamaa kadhannaa keessan dhaga'ee akkanaaf kadhattanii jaalala gooftaatiin isiniin gaafadhanaaf kadhadhaa wanta kadhadhee deebii dhabee eeggachaa jiru qabaa. Yeroo isaatti Waaqayyo akkanaa deebisuuf adaraa Waaqayyoon naaf kadhadhaa jettetti Waaqayyo si haa gargaaru siif deebisaa. Maqaan koo Jaalanne Hordofaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Hoolotaa irraa nagaadha obboleeyyan koo fi jireenya koo irratti nagaa akkanaaf kadhattaniin barbaada. Nagaa barbaadde obboleettiin keenya nagaa yoo hin jiraanne homtuu jiraachuu hin danda'u. Nagaa yoo hin jiraanne dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jiraachuu hin dandeenyu. Yoo nagaa qabaanne jiraanna Waaqayyo obboleettii keenyaan nagaa isaatiin mana keessan haaseenu isaaniin jenna. Nagaa fayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha maqaan koo Daawit Mokonnaniin jedhama. Mata duree isin irratti naaf kadhattanii amantii koof Waaqayyo jabina akka naaf kennuuf bara jireenya kootti dhugaa ba'uu akka danda'u nama yeroo dheeraadhaaf dhukkubsataa jirtu nama maqaan ishee Sanbatoo Geetuu jedhamtu dhukkuba baay'ee jireenya ishee miidhee fi maatii ishee abdii kutachiisee jira. Naaf kadhadhaa fi nuun jedhee jira. Obboleessi keenya maal jedhee dhugaadhaaf dhugaa bahuu akka hin danda'u. Dhugaadhaan dhugaadha jechuu akka hin danda'u. Sirrumatti
wanti kun dhugaadha jedhee dhugaadhaaf dhugaa ba'uu akka hin danda'uuf waaqayyoon nuuf kadhadhaa jedhe amantii kootti illee jabaachuu akka hin danda'uuf egaa obboleessi keenya Tasfaayee yaada isaatti qabate yeroo kadhannaa kadhannu jilbeeffannee kan irratti walii wajjin kadhannu ta'a maqaa namoota asirratti dhaamanii hunduma isaa yaadachuu dhiisuu dandeenya galmee samaa irratti garuu maqaan isaanii tokko tokkoon rakkina isaanii wajjin galmaa'eera gaaf tokko immoo deebii argate galataaf akka isaan dhaabu abdii guutuu qabna. Daawwataan keenyatti aan waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa addunyaa magaalaa Shaakkisoo irraa Daawit Mokonniniin jedhama. Ayyaanni faraarri waaqayyoo dachaa isiniif haa baay'atu naaf kadhadhaa nuun jedhee jira. Guutanii Darajjeen jedhama sagantaan keessan baay'ee namatti tola qorannaan barumsa sanbataa keessanii isin hordofaa jirra waaqayyo isin haa eebbisu nuun jedhaniiru dhugaa dubbachuudhaaf taanan. Qorannaa macaafa qulqulluu gaafa jimaata galgala sa'aatii tokkotti darbu hundumtii keessanuun beektu dhoksaa saaqames kitaabni qulqulluun maal jedha sagantaaleen jedhan hundumtuu sagantaa nama eebbifamanidha. Addumaan immoo qorannaan macaafa qulqulluu kan barumsa sanbataa kwartarii kanaa qorannaa baay'ee addaati. Qorannaa hundumti keenya waldaa keenyatti ittiin eebbifamaa jirrudha. Waan baay'ee nama eebbisuudha. Daawwattoonni keenya hundumtuu akka ittiin eebbifamtan mana keessanittis eertuu macaafa qulqulluu wajjin wal bira qabdanii akka ittiin ifa isa dhokotu sana dhokotee jiru sana ittiin argachuu dandeessan albuuda guddaatu keessa jira barumsa kwartarii kanaa keessa waan ta'eef albuudicha bira ga'uudhaaf qorannaa gadi fagoo ta'e qabaachuu qabna kadhannaa xiyyeeffannaa qabus qabaachuu qabna jechuudha. Akkuma sagantaan keenya kadhannaa bu'uureeffatee dhiyaate kadhannaadhaan sagantaa wanticha qorannaa sana sirriitti qorachuu qabna jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Qorannaan kun osoo nuti waa keessaan fudhanne osoo nuti gara jireenya keenyaatti hin finne kwartariin biraa akka nutti hin dhufne yaadaraa jechuun barbaada sirriitti hordofuu qabna. Hundumti keenya iyyuu obboleessa keenyaan baay'ee galatoomittiin jechuun barbaada. Maqaan koo Biqiltuu Nagaasaan jedhama. Bakki dhaloota koo Wallagga Bahaadha. Akkanaaf kadhattaniin barbaade nuun jetti. Tigist Asaffaan jedhama Wallagga Bahaarraa seenaa koo akkanaaf gedderuuf waaqayyoon naaf kadhadhaa jetteetti waaqayyo ishee haa gargaaru. Barsiisaa Efreem Abdataan jedhama godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabii Waanjoo Duwwaa tokko waldaa Adventistii guyyaa torbaffaarraati. Dhimma gaaffii raajiin hin ka'amoo hin ka'u jedhu irratti deebii hafuurri qulqulluun itti mul'ise lubni Tamasgeen Bultii deebisanii waan jiraniif gooftaan isaan haa eebbisu nuun jetteetti. Lubni Tamasgeen Bultii egaa gaaffii kan inni irratti deebisu maalidha? Kitaabni qulqulluun maal jedha sagantaa jedhu akka daawwattaniin barbaada. Bal'inaanii kitaabni qulqulluun maal jedha sagantaa jedhu irratti gaaffii baay'eedhaaf deebii akka isin argattan osoon gaafatiin kan turtan kan keessa keessanitti gaaffii isinitti ta'ellee deebii isiniif ta'a jechuudha. Saganticha ordofaa Paastar Tamee Asumaan waaqayyo si haa eebbisu jechuun hin barbaada. Akkam jirtu nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Adaanuu Sooriin jedhama. Maaloo waaqayyoon naaf kadhadhaa biyya alaan deema jedheeni waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo maqaa hiyyallee beekaa nuun jedhanii waaqayyo ishee haa gargaaru. Obboleettii keenyaan namni baay'inaan biyya alaa deemuu ni barbaada. Gaa'ilas dhaabbachuu ni barbaada. Jireenya bareedaas argachuu ni barbaada. Badhaadhummaa addaa lafa kanarrattis argatee jiraachuu ni barbaada. Badhaadhummaan garuu hundumarra kan caalu kan samiiti. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan namni waaqayyoon qabu badhaadhaadha akkasumattiinu. Namni Kiristoos jireenya isaa keessa jiru, namni waaqayyo mana isaa keessa jiru badhaadhina addaa qaba. Badhaadhummaan isa caalee hin jiru. Isa lafaa kan nuti ilaallu kanaa miti kan isa dhoksaa qaba waan ta'eef. Akkuma ati kaaste eenyutu ogummaa iddoo dhokotaa keessa kaa'e. Hubannaa immoo sammuudhaaf eenyutu kennee jedha. Dhugaadha. Ogummaa namni beekuu hin dandeenye ogummaa guddaa qaba waaqayyo. Ogummaa isaa sana bira ga'uudhaaf dhamaanuu qabna. Ati mee jireenya kee keessatti hojiin baay'ee sitti baay'ata. Amma fakkeenyaaf maatii keetiif yeroo ni kannitaa. Aadde Shawaayyeen yeroo sirraa barbaaddi. Hannaan, Raahel, Miikiin, Eden, Caalaan fa'aa akkasuma Rabbirraan fa'aa yeroo sirraa barbaadu. Kana hunda keessummeessaa jireenya hawaasummaatis jireenya waajjiraatis egaa biiroottis hammam akkatti dhiphattu hammam akkatti biizii taatu argineerra. Wantoota baay'ee jireenya kee keessatti waan hin dinqisiifadhu. Yoo kana bira dhuftes dadhabeen jettu haayetta. Tasfish sagantaa ba'aa keessanii deemtee waraabamtaa qophaa'e tole.
asiitas wal ga'ii jira siin jennaanis toleetta akkamittiin dhugaa dubbachuudhaaf taanaan an sagantaa waraabbiin irraa kun ni milkaa'ee eeyyaan waaqayyo garuu fiixaan baaseera maqaan isaa haa galateeffamu yoo barfannes yoo maal taanes qaqqabneerra waaqayyo nu gargaareera waaqayyo mee jireenya kee keessatti akkamittiin waamta gara jireenya keetti akkamittiin affeerta dabalataadhaan hojiin ati qabdu waldaa keessatti waldaan Xaafoo akka waldaa zoonii keenyaatti waldaa guddoodha waldaa kana keessatti dura taa'aa jaarsa waldaa taatee jirta mee akka dura taa'aa jaarsa waldaatti akka nama maatiin yeroo irraa barbaadutti akka nama waajjiraa barbaadamutti akka nama hawaasni jireenya hawaasummaatiif barbaadutti muuxannoon ati waaqayyo wajjin qabdu maalime akka nuuf qoodduun barbaadu galatoomee obse waaqayyo si eebbisu eebbifame egaa yaa muuxannoo namni hooma qaburraa muuxannoo qooda dursee garuu sanaan duratti macaafa qulqulluu dhaqnee yoo dubbifanne seera uumamaa boqonnaa 29 irraa hamma 29 irraa jalqabee yoo laalle waa'ee galataati kan kaasu seera uumamaa 29 31 hamma 35 dhaqnee yoo laalle iddoo sanitti waa'ee galataati kan kaasu dhumarratti waa'ee galataa kan xumuru macaafa mul'ataa 11 irratti waa'ee galataa abbaan mul'ataa Yohaannis waa'ee galataa yeroo dubbatu argina jechuudha. Egaa bara jireenyaa keenya keessatti addunyaan tun rakkiftuudha. Balaadhaniin wantoota adda addaatiin kan guutamtee waan baay'ee of keessaa kan qabdu. Achi keessatti garuu eegumsi waaqayyoo nu baay'achuun isaa waan addaati jechuudha. Akka hojjennu kan nu taasise Waaqa. Fayyaa akka argannu kan nu taasise Waaqa. Qabeenya keenya akka mancaane kan nu taasise Waaqa. Waan hunduma keessattuu akka isa galateeffannu kan nu taasise Waaqa. Hojimaata keessatti kaa'e yeroo baay'ee wantoonni oovarii ta'an wanti humna namaatii ol ta'e jiraachuu danda'a. San keessatti garuu kan waan hundumaa nama dandeessisu kan waan hundumaa ogummaa namaaf kennu Waaqayyoo akka ta'e iddoo kanatti kan hubannu keessaa isa tokko jechuudha. As keessatti egaa waa'ee macaafa kana keessatti dhaqxanii yoo ilaaltanii waa'ee Liyaati kan kaasu. Waa'ee Liyaa 20 irraa jalqabnee hamma 35tti Liyaan wanta itti rakkatte turte jechuudha jireenya ishee keessatti. Daa'ima dhabdee yeroo itti rakkattee baay'ee wantoota adda addaa keessa galte keessatti argina. Dhumarratti garuu yeroo galateeffattu. Micaa maqaa baafte san Yihuudaa jettee baafte. Yihuudaa jechuun galata jechuudha. Macaafa qulqulluu keessatti Yihuudaa jechuun galata jechuudha. Booddee gaafa maqaan dubbiin badu maqaa biraatitti jijjiirame jechuudha. Malee Yihuudaan isa saniiti miti kan jechaa jiru kan Liyaadha jechuudha. Micaa Liyaadha. Egaa iddoo kanatti galataaf dhaabbatte. Namni jireenya isaa keessatti waan Waaqayyo nuuf godhe galateeffachuun dura jira. Gochaan inni nu raawwate waan inni nuuf godhe hundumaa galateeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif Waaqa galataa waan ta'eef. Waaqa waan hundaa raawwatu waan ta'eef. Egaa kana qofaa miti as keessatti galanni karaa adda addaatiin kan dhiyaatu. Haannan illeen akkasuma galata dhiyeessite jechuudha. Haannan illeen bara jireenyaa ishee keessatti Waaqayyo galateeffachaa turte. Waan Waaqayyo ishiidhaaf godhe ishiidhaaf raawwate galata addaa dhiyeessaa kan turte keessaa ta'uu ishee macaafa Saamu'eel isa lammaffaa 22 lakkoofsa 50 dhaqnee ilaallu. Saamu'eel isa tokkoffaa 2 tokkorra dhaqxanii yoo ilaaltan Haannan iddoo ishiin galata Waaqaaf dhiyeessite iddoo kanatti argina jechuudha. Saamu'eel isa tokkoffaa 2 boqonnaa 2 lakkoofsa tokkorraa dhaqnee yoo ilaallu Haannan galata Waaqaaf dhiyeessuu ishee. Yommus Haannaan kadhata ishee keessatti Waaqayyo ulfina waan anaaf kenneef garaan koo isatti ni gammada. Inni waan na gargaareef ani diinota koo irratti ofan jajaa jette. Eenyuun waan gargaare Waaqayyo waan ishee gargaareef. Kanaaf galata guddaa Waaqaaf galchaa turte jechuudha. Bara jireenyaa keenya keessatti Waaqayyo waan anaaf isiniif godhe uummata kanaafis biyya lafaa nama biyya lafaa kanarratti uume hundumaaf godhe galata galchuu. Arrabni keenya galataaf arrabni keenya banamuu sarara jira.
Yaanni keenya galataaf qophaa'u sarra jira. Sammuun keenya galataaf qophaa'u sarra jira. Harki keenya galataaf qophaa'u sarra jira. Kana yoo jennu maal jechuudha? Harki Waaqayyo anaaf kenneera. Sammuu Waaqayyo anaaf kenneera. Arraba Waaqayyo anaaf kenneera. Arraba kanaan hin faarfanna miti? Nama hin faarfanna. Yeroo faarfannu eenyu galateeffanna? Waaqayyo samaa fi lafa uume jechoota adda addaatiin faarfattoonni sirriitti beeku. Jeedaloo jechoota adda addaa walaloo yeroo wanno godhan karaa addaatiin Waaqayyo karaa ittiin galateeffatuun kaa'achuudha. Kanaaf Waaqayyo keenya immoo galateeffachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa bara jireenyaa koo keessatti Waaqayyo gochaan inni anaaf oole ana qofaaf miti. Maatii kootiif oole maatii koo qofaaf miti. Ollaa kootiif illee yeroo duratti dubartittiin takka biyya alaan deemaa naagaa fedha Waaqayyoo ta'een ta'a jechuudha. Fakkeenya kaasuu dandeenya macaafa qulqulluu keessaa. Yoosef biyya Gibxii yeroo dhaqu fedha Waaqaatti ture jechuudha. Biyya Gibxii san keessatti Waaqayyo karaa addaatiin Yoosef itti fayyadame namoota biyya Gibxii sanillee beela isaan baasee gosoota isaatillee akka nyaata biyya Gibxii dhaqaniitu nyaatan isaan taasise. Fedha Waaqaa taanaan ilma ta'a. Fedha Waaqaa garuu namni dursuu isarra hin jiru. Maaf kan hin goone yoo hafes galatoom yaa Waaqayyo. Yoo ta'es waan san immoo akka barakataatti fudhattee iddoo dhaqxe sanitti immoo amanamummaadhaan hojjettee akka Yoosef amanamummaadhaan biyya hambaa deemee Waaqayyo kabachiisanitti yoo ta'e Waaqayyo karaa addaatiin obboleettii teenya waan ishiin feete kana siidhaaf raawwachuu danda'a kan jedhu. Dhugaadha. Waaqayyo si eebbisu baay'ee galatoomi. Egaa namni hojii adda addaa qabu namni muddama asittis achittis keessumaa immoo namni akka tasfaayee keenya hundumaanuu haya asittis haya anaanis saniinis tole jedhee namni hojjetu muddama dila kana keessa namni jiru gargaarsa Waaqayyoo qabaannaan har'a ga'e jechuudha. Waaqayyoon baay'ifnee galateeffannaa. Egaa sa'aatiin keenya baay'ee ariifachaa waan jiruufi maqaa namoota muraasaa waameen itti deebi'a. Maatewos Gaariin jedhama. Aanaan koo Najjoodha. Qorannaa macaafa qulqulluu hordofaan jira. Mul'ata boqonnaa 11 hanga 12 naaf hin galle yoo feetan naaf ibsaa guutummaa isaa nuun jedheera. Obboleessa keenya Paastar Tamasgeen Bultii fi Asheetuu Taaddaseefaa waliin sagantaa dhoksaa saaqamee irratti kan ka'aa turedha. Egaa Waaqayyo si haa eebbisu waan hordoftuuf baay'ee galatoomi sirritti immoo ibsasaas achuma irratti eegisiin jenna. Ulfaadhaa galatoomaa jaallatamtoota chaanaalii Itoophiyaa nuun jedhanii jiranii akkamii nagaan gooftaa isiniif haa ta'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:37 irratti namni Yesuusin caalu kan inni hin beekne eenyudha jedhanii jiranii deebii sirnaan nuuf deebisaa jedhanii gara kitaabni qulqulluun maal jedhaatti gaaffiin kun deebi'uu qaba. Sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedhu hordofii nagaan isiniif haa ta'u. Karrayyuu irraan isiniif bilbilaa Baqqalaan jedhama. Sagantaan keessan haala waaqeffannaa keessanis baay'ee namatti tola. Ani maqaan Yesuusidha. Garuu isin immoo guyyaa Qidaamee isuma waaqeffattan namatti hin tolu nuun jedheera yoo dogoggoree dhiifama nuun jedhee isas kanatti argachuu dandeessu. Akkuma obbo Tasfaayin dubbachaa ture ogummaa yoo argachuu barbaadde waan hundumaa yoo argachuu barbaanne as keessa jira jedhamitiire macaafa qulqulluu dubbifadhu siin jenna. Baay'ee galatoomi yaada keef ulfaadhu. Macaafa qulqulluu yoo dubbifatte waan hundumaa argatta. Waaqayyo guyyaa akkamii hojii jalqabe mee isa naaf ibsaa. Sanbanni meeqatti qoodama isas naaf ibsaa nuun jedheera. Kanas gara obboleessa keenya Paastar Tamasgeen Bultiitti kan dabarsinu ta'a. Sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu irratti dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Baay'ee galatooma. Sagantaan guyyaa har'aa egaa gara xumuraatti fidaa jirra. Tarii Tasfaayin daqiiqaa tokkoof osoo hin dheeressine torbees nu faana turta waan ta'eef yaada bal'aa dubbachuu dandeessa. Sagantaa guyyaa har'aa irratti kana jechuun barbaada wanti itti jiraate. Galatoomii obse Waaqayyo si haa eebbisu. Ani wannan jechuu barbaadu sagantaa guyyaa har'aatti Waaqayyo karaa addaatiin hunduma isaan mulkeessee iddoo kanatti argamu keenyaaf Waaqayyo baay'ee galateeffanna. Anas obboleettii teenya Xajjituulleen kanaan dura intervii godhamteerti silleen karaa addaatiin oduu daa'ima guddistuu dumaatii qabdu abbaa manaa keetilleen Waaqayyo isaan haa eebbisu isaa eebbisu bakka inni jirutti jechuudha.
fedhii wangeelaa qabaachuu hayyamuun mataa isaatiin of kennuu barbaachisa jechuudha. Bakka jirtanitti Waaqayyo maatii keetilleen daa'imman keetilleen Waaqayyo si eebbisu. Akkasumas egaa yaa hojimaata keessatti waan baay'eedha duratti gaafii gaafattee turte hojii keessatti Waaqayyo ilma nama dandeessisa. Waan hundumaa ilma nama dandeessisa. Garuu of kennuudha. Yeroo tokko akka ofiisiin immoo baay'ee ofilleen qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Kan immoo Waaqayyo waan hundumaa hin dandeessisa kan jedhu. Ana Waaqan na dandeessisa malee ati akka hojimaatatti kan hin maraadhu jechuudha. Garuu Waaqayyo waan na dandeessisuuf inuma danda'ama jechuudha. Shawaayyeenis waan si duuba jirtuuf Ishiin illee waan na duuba jirtuuf waan na obsitu fuula natti hin gurtu. Fuula natti hin gurtu. Waan ishiin illee na duuba jirtuuf ijoolleen kootillee waan na duuba jiranii fi isaan illee bakka jiranitti Waaqayyo isaan haa eebbisu. Dhugaadha Waaqayyo isaan haa eebbisu. Torbee dhufu immoo walumaa galatti walitti qabne isaan eebbisna. Har'ani xumurraa jilbeeffannee hin kadhanna. Ulfina Waaqayyootiif yommuu jilbeeffannu isinis yaada keessaniin yoo dandeessan akkaataa isinii danda'ametti nu waliin jilbeeffattanii akka kadhattan barbaanna. Nu faana ta'a isiniin jenna kadhannee argachuu akka dandeenyu waan gaafanne immoo akka waan fudhanneetti amanuu akka dandeenyuuf Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Kanarraa kana fakkaata torban milkii torban eebbaa torban nagayaa isiniif haa ta'u. Lafa jirtan hundumatti araarri Gooftaa ayyaanni isaa isiniif haa baay'atu jechuun barbaada. Gama ogummaa kaameraatiin Xilaa'uun Shawaalammaa waliin ta'uudhaan Anobsee Katamaatii hanga torbanitti nagayaan turaa isiniin jenna. Tasfaayin kadhatu nuuf godha ni jilbeeffanna. Imimmaan koo lolaasee rakkoo koon sitaani maaddaa karaa galfiin qabu keessee koo fayyina koo fofaan sodaadhaa. Faati koofsa baamni injeeroo fedhii koo mo'achuu hin dandeenye humna gargaarsa kee hin barbaada Yesuus koon sitaanuuf kenne. Ishee kadhannu. Egaa obboleewwan koo kan gaafii gaafatan hundumaa bakka isaan jiranitti Waaqayyo karaa addaatiin Waaqayyo haalli isaa kan daangessu miti. Kadhaa keessan isiniif dhaga'a. Nuti immoo cubbamoonni iddoo kanatti dhiyaannee yeroo isinii kadhannu Waaqayyo kadhaa keenya nuuf dhaga'a inni abdii guddaadha isa fuulduratti dhiyaanna. Waaqayyo immoo ijoollee isaatiif kadhaa isa fuulduratti dhiyeessan hundumaa hin dhaga'a. Sana abdachuudhaan bakka jirtanitti immoo isinis jilbiifadhaatu Waaqa keessan fuulduratti dhiyaadhaa. Waaqayyo deebii keessan isiniif kenna jechuun barbaada. Egaa haa kadhannu. Galanni ulfinni siif haa ta'u qulqullaa abbaa keenyaa Gooftaa mana samaayii Waaqa araaraa Waaqa jaalalaa. Ardiif samaayii kan uumte uumaa keenya jiraataa bara bara mootii moototaa dawoo keenya hirkoo keenya kan taate ogummaa addaa kan nuuf kennite biyya lafaa kanarra akka jiraannu kan nuuf nu goote akka arrabni keenya dubbatee si galateeffatu akka miilli keenya deemee yaa Waaqayyo galata guddaa siif galchu akka yaa Waaqayyo harki keenya waan hojjeteen si fuulduratti dhiyeessinee wantoota hundumaa galataaf siif dhiyeessinu kan nu taasifte si waan ta'eef kan hundumaaf ulfinniif galanni siif haa ta'u. Yaa abbaa keenya Gooftaa obboleewwan keenya karaa addaatiin waan ba'aa isaaniitti ta'e waan humna isaaniitti ol ta'e si fuulduratti dhiyeessanii jiru. Ati immoo Waaqa waan hundaa deebisuu dandeessu, Waaqa waan hundaa godhuu dandeessu. Humna qabeessa waan taateef Gooftaa keenya daraas hin jenna. Humna kee obboleewwan keenya irratti akka agarsiiftu kadhannaa kadhaa keenyaatti nu dhaga'i. Bakka isaan jiranitti yaa Waaqayyo deebii isaaniif kenniif. Rakkinoota isaanii furmaata laadhuuf. Jireenya isaanii keessatti isaan waliin ta'i. Humna isaaniif ta'i. Gooftaa Yesuus Kiristoos irra caalatti immoo gaafiin biyya lafa kanaa guyyaa tokko hin xumuramu. Mootummaa keetiif garuu hunduma keenyaatti nu qopheessi. Abbaa keenya Gooftaa warroonni gaafii adda addaa qaban dhugaa kee kan barbaadan baay'eetu jira. Iyyoob akkuma sagalee kee keessatti dubbate ogummaa eenyutu iddoo dhokataa kaa'e. Ogummaa kee kana yaa Waaqayyo kan waraabamee hin dhumne macaafa kee sagalee kee waan nu kenniteef dhugaa kee waan nu kenniteef obboleewwan kee immoo dhugaa kee kana hubachuu akka danda'an ogummaa isaaniif kenniif. Bakka isaan jiranitti immoo yaa Waaqayyo dandeettii beekumsa araara isaaniif baay'isiif. Jireenya isaanii keessatti waliin argame. Kan dhukkubsatan ati maari. Kan rakkatan rakkina keessaa baasi.
yaa waaqayyo waan nyaatan dhabanii bitaan kan isaanitti gale wantoota yaa waaqayyo karaa itti socho'an dhabanii asiif achi kan joorani sammuu isaanii kan rakkise karoorri diinaa hundumaa yaa waaqayyo hafuurri kee qulqulluu jireenya ummata biyya lafaa kana hundumarratti akka mul'atu si kadhannaa kadhaa keenyaatti nu dhaga'i. Mootummaa keetiif immoo irra caalatti nu qopheessi. Gooftaa Yesuus Kiristoos buleewwan keenya yaa waaqayyo waan baay'ee si fuulduratti dhiyeessanii waan si fuulduratti dhiyeessan hundumaati deebii isaaniif kenniif. Kana yoo si kadhannu immoo yaa waaqayyo si dirqisiisuu miti fedha kee kadhachaa irraa fedha kee hundumaa yaa waaqayyo isaan irratti akka raawwatu si kadhannaa kadhaa keenyaatti nu dhaga'i. Iddoo kanatti ani obboleettiin koo argamneerra kunis fedha kee waan ta'eef ulfinniif galanni siif haa ta'u. Ammas immoo yaa waaqayyo sagantaa taanu tatin waliin ta'i. Araara kee ati nu baay'isi. Cubbuu keenya ati nu dhiisi. Irra caalatti immoo mootummaa keetiif ati nu qopheessi. Iddoo gaddi hin jirre, iddoo boo'ichi hin jirre, iddoo wacni hin jirre, iddoo yaa waaqayyo gargar hin bahuun hin jirre, iddoo rakkinaaf immoo iyyannoo galfachuun hin jirre hamma achi keenyatti immoo obsaan biyya lafaa kanatti eeggachuu akka dandeenyu hunda keenya humnaatiin nuuf kenni. Kan hundaaf ulfaadhu baraafetti nu waliin ta'i. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoostiin. Ameen. Yaada rabaa rakkoo
keetii na jaalatee bunaan afraafina Yakki koos baay'atee irraa daddarbaan koo Asi gammachiisee meequ guyyaa tokko Yaada keetiin gallee siif hin abboomamne Abbaa koo ta'uu kee dagadheen si gaane Yaada keetiin gallee siif hin abboomamne Abbaa koo ta'uu kee dagadheen si gaane Kanaaf dhiifamaa naaf godhi Na ilaala tokko nan gatiin qofaatti Kanaaf dhiifamaa naaf godhi Na ilaala tokko nan gatiin qofaatti natti araarami Sitti na fageesse Ol jedhee deemuufis ija na laaffise Eeyyoos na qabatee mee amma dubbadhu Murteeffadheera kana boodaa sitti addaan baa'u Yakki koos baay'atee irraa daddarbaan koo Asi gammachiisee meequ guyyaa tokko Yaada keetiin gallee siif hin abboomamne Abbaa koo ta'uu kee dagadhee si gaane Yaada keetiin gallee siif hin abboomamne Abbaa koo ta'uu kee dagadhee si gaane Kanaaf dhiifamaa naaf godhi ilaala tokko nan gatiin qofaatti Kanaaf dhiifamaa naaf godhi Na ilaala tokko nan gatiin qofaatti natti araarami Argeera bu'aasa yeroon ilaalus fagootti ba'eessa Silaas jarjaree baay'ee mana abbaa kooti Ammoo gaabbeera baadhiisaas kan kooti Yakki koos baay'atee irraa daddarbaan koo Asi gammachiisee meequ guyyaa tokko Yaada keetiin gallee siif hin abboomamne Abbaa koo ta'uu kee dagadhee si gaane Yaada keetiin gallee siif hin abboomamne Abbaa koo ta'uu kee dagadhee si gaane Kanaaf dhiifamaa naaf godhi Na ilaala tokko nan gatiin qofaatti Kanaaf dhiifamaa naaf godhi Na ilaala tokko nan gatiin qofaatti natti araarami
barako kankina goddu adara mutiku wansafiafu ankanu makesi wadasif galera moyatina rati naki kosfayati radar banko Asigammachiise beeku guyyaa tokko yaada keetiin galleesii fi nafumaamne abbaa koo ta'uu kee dagaddeessi gaane yaada keetiin galleesii fi nafumaamne abbaa koo ta'uu kee dagaddeessi gaane kanaaf dhiifamaa naaf godhi.